Asham harka fuunee ilmaan Oromoodha. Akkam nagaa jirtanii fayyuma keessanii nagahaa baga nagahaa taatanii anis nagaa kiyya galanii rabbii hin badini. Ani xiqqoo wanta natti dhagahame wayitu jira. Wanti natti dhagahame sunis maali yoo jettanii akkuma wajjin argaa jirru dhagahaa jirru waan kaleerraa hanga har'aatti adeemaa jiru jechuudha. Waa'ee ilmaa fi abbaa hedduu galaniitiin waan hin taane dubbachuu fi akkasuma mootu abbaa fi ilma hedduu galaniitiin abbaa fi ilma diina walitti godhuudhaan jechuudha. Yaa jamaa yaa rabbi maalumaaf wantummaan kun adeemamaa jira, maalumaaf abbaa fi ilma hedduu galaniitiin waan hin taane haasawan. Dhugaa rabbi ani jechuun bakka waan isiniin jedhu hin beeku, baay'een natti dhagahame, baay'een keessa kiyya gaddee ofitti gaddee jireenya kiyya of duraafisuu jireenyi namaa akkam ta'a kan jiru jechuudha beektani. Kanaaf warroonni waan akkanaa hojjetan rabbii isin uumate jedhaati beejittiin guddifachuudhaaf yuutuubii irraa nyaachuudhaaf waan akkanaa kana dalaguu dhiisa. Nuti maal taana borii jireenyi keenya kan borii maal ta'a ilmoo dhaluudhaaf deemtani. Keessattuu Zaaraa sanyii Oromoodha. Ati intala Arsiiti, intalli Arsiidha. Waan dhageette waan agartee bakka argitetti gadi waan hin taane hin dubbattu, waan hin taane gadi hin qaadu jechuudha. Ani hedduun tokko sitti aari jechuudha. Beeji sanarratti waan hin taane waa'ee Kadiir Martuudha. Aartistii Kadiir Martuudha. Qabsaa'aa Oromoodha. Jaalatamaaf kabajamaa onnee Oromoo keessa jira jechuudha. Sii galaa miti. Kanaafini maalumaaf waan hin taane haasoftaatti, maalumaaf waan hin taane qaayixa. Beeji sanarratti ani hedduun si dallanee jira. Kadiir keenya hedduun si jaalanna, hedduun si kabanya, hedduun qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaadha qabda.